baadhattuu dandeessu obsitu hundumaa yaada keetiin taa'eef keessa gungumaa jazaa kee maal godheen du'aa'ii kee fudhaa waa'ee kee dubbachuuf imimmaan na hudhaa gaafaan maqluuqaa hin dhalatin gana laalattee callistee obsite faatanaa ansi diddiite garaa sitti iyyaa ati moo gammaddee jetta ilmootiyyaa osoo naa hun harkiin dura na jaalatte baatii sagal guutuu garatti na baa'atte ifannootan qabuddu jaalalti tee uumaa naaf dhibamuun takka sittiin fakkaanne huumaa ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa yaada qiyyaa malee bulteen beeytu halkuu waa hunda caalchistee hawwiin kee na arku naaf jettee dadhabdee naaf rakkattee ciiftee naaf jettee imimmaan kee gad dhiiftee waan ati naaf taate jechi naaf hin ibsu akka biraa boohee qalbii teessin cabsu onnee tooyaa qaali mallattoo gaarummaa akkam naaf jirtaa na dhageessaa ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa mataa keetiif jecha takkaa yaaddoo hin rakkaanne na deessee qaate ammas boqonnaan harkaanne ciisichi tahee fi bakka jijjiiru aannan naaf kuufe moo dhiiroo garaan eerru arra akka kaleetti aannanis waan dhuyne dhiirooni dhukkuba afaan humaan tuyne jettee amma olii gad na qabde na eeggachaa bultee hirriba kee dhabde yaanni si wareerse garaa si guggubu si harka dhibaame gaafa na dhukkubu gaafaan ayyaraadhe lubbuu bakkaan dhabda jirutee wareeyde jaalalaan naaf biitta rakkoo too dhagahuuf naasuuf mudhii ciitta waan qabdu naaf qooduuf takkaan goone shakkii ati anaaf gootan qabne fakkii ati anaaf leenca fakkii namaa ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa haadhaaf abbaa mucaa wahii jira yaabbii seenanii amna bu'aan karaa yaabbiin garagalee caccabete heedaraa abbaan hin deebine godaane akhiraa mucaanis miidhamee haadha qofaa jira guddisa mucaa wilii haadha hafee jira takkanaa tana mudiin awan keenya gongumaa ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa guddisa mucaatiif seentee amna fuutee qaamaayis irruu ija takkan qabne taate jireenya mucaatiif huccuullee miicitee bukaaraa waa afuufaa halkan tagaltu taate jireenyi gadaadoo sirratti wal dabarte barumsa isaatiif lagamee qabuute mucaa koo bakkaan gahee ittiin baafadha hafuurumaa mucaa yaada sii kanaa kunoo fallaadhumaa ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa guyyaan kanaa tahuu ni hubatte amma ummaatoo ati naaf jiruumaa umrii si dheereyse si haa tolchu khaatimaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتات وحدة تيوب قنبية قصة قنبية على جرتن هنتي غسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم جتشا أبليان كيا وري حمل دان
nashidaati eeggachuu jirtan. Rakkina teeknikaa kan uude jecha ila hangamma ture. Numaatu ammas almaa waraaba almaa ejjitaraati ammas da'awaalee shokkooti meeqaan tamitu na bira jira. Tanumaa jechaadha ila hangamma ture. Hedduu takka dhiifama isin gaafachaa hanga amma isinii galaqqisitanaan ittiin buhaaraa ammoo guutuu isiidha inshaallah yoo rabbiin jee torbaan as deemu keessa guutuun isiniif galaqqifamti. Warri ila hanga amma maan irraa tursiiftee maa daftee gadi mudakkiftee jettan isiniif galaqqisna. Rakkinni teeknikaa ammas nashidaan tun naaf jalqaba waan naaf jalqaba taatee jecha rakkinni mudachuu danda'u waan jiruuf ni beektan. Gise dure waan takka eegaltu rakkinaatu irra guddaadha wanti eegaltu tan irra saniif ila hanga amma waan asirraa tureef dhiifama isin gaafachaa ammoo sagantaalee teenya bifa da'awaatiin bifa diraamaatiin bifa walolootiin bifa geerarsaatiin sagantaa isin bashannansiiftu isinii fiduudhaaf qophiidha. Isinis akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Ammoo miseensa keenya ta'uudhaaf sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa miseensa keenya ta'a namuu sheer laayik godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.